Attam jirtu ijoollee Oromoo fayyaa keessanii warra hordoftoota koo Feesbuukii irraa. Gidduu kana viidiyoo daddabarsaan jira. Keessumatti waa'ee isaatti waa'ee propagaandaa saba keenya irratti deemaa jiruutii fi viidiyoo daddabarsaan ture. Hundumti keessan immoo gaarii goota daddabarsuun himuun saba keenya wanta inni irra jiru beeksisuun diina keenya waliin maffannee baruun baay'ee barbaachisaadha. Haa ta'u malee har'a kan hin qabadee dhiyaate gaaffii tokko kaasuun barbaada. Waan gaaffii nutti ta'aa jiru tokko. Waan nama baay'eetti gaaffii ta'aa jiru tokko. Waan saba keenyaaf gaaffii ta'aa jiru tokko. Keessumatti pazalii tokko. Anaafis waan nanaaf hin galiin jira. Maybe isiniifis hin galle ta'a wanti kun. Gaaffii kanatti ta'e waan baay'eetu jira. Wanta namni deebisuu irra jiru. Sabi keenya aktiivistoonni Oromoo, hooggantoonni siyaasiyaadha. Firoonni Oromoo deebisuun kan irra jirutu jira. Baay'ee urgently deebi'uu qaba wanti kun. Maaliifi yeroo baay'ee waan tokko calluma inni irra dabarra. Inuma cal jennee irra dabarraa takka turee deebi'ee karaa booddee nu waraana numa deebi'ee. Kanaafi gaaffii kakaafnee gaaffii kana diskasii gochuun nurra jira. Ajendaa namaa duwwaadhaan deemuun nurra jiru. Isaat kana nuun jedhee deebii. Abalu kana nuun jedhee deebii. Wayyaaniin kana jettee deebii. Abalu kana waama namni nutti darbate duwwaa ofirraa qolachuu miti. Gaaffii tokko kaafnee gaaffii sanaaf deebii kennuu chaalenjii of gochuu ofuma keenya chaalenjii of gochuu dhannee riisarchii gochuu maaltu saba keenyatti adeemaa jira maaltu nutti adeemaa jira maaltu nu qabataa jira maalirra jirra attamitti deemuu nurra jira isa jedhu deebisaa deemuu senaariyoo tokko lafa keenye ilaaluu danda'u nurra jira. Maaliifi amma baay'isee pazalii kanatti ta'aa jiru tokko Gumuz Oromoo fixaa jira. Karaa Wallaggaa asii ol fixaa jira. Karaa Harargeedhaa lolli ammayyuu dhaabatee hin jiru. Liyyuu poolisiin Sumaaleedhaa lolaa jirti. Saba keenya buqqisaa jirti. Sabi keenya innumayyuu handhuura Oromiyaa keessa dhufee handhuura Oromiyaa keessatti gargaarsa dhabaa jira. Namoonni dhuunfaadhaan gargaaruudhaaf fiigu. Whereas kun hojii mangistii utuu ta'ee jiru. Dhugaadha qabamaniiru biziidha. Karaa qormaata baay'eetti itti dhufaa mootummaa Sahaaraa dhufe kanatti. Haa ta'u malee gaaffii tokko kaafnee deebii kennuu danda'utu nurra jira. Akka sabaatti, akka saba wallaansoo keessa jirutti, akka fuulduree egeree gaarii nama arguu barbaadutti, akka moo'umsa saba keenyaaf arguu barbaadu tokkotti gaaffii tokko kaafnee deebii argachuun nurra jira. Maaliifitu lolli Gumuz kun itti fufe? Maayini wanti isaa? Deebiin mootummaa biraa kennamu maayini? Deebiin nama xiinxaltoota kana biraa kennamu maayini? Maaltu booddee jira? Mee isa kana soqollee haa ilaalu. Maalni karaa booddee jiru? Maaltu deemaa jira? Isa jedhu gaaffii kana gidduu keenyatti kaafnee ittiin wal ilaaluun nurra jira. Haasa'uutu nurra jira. Amma har'a lolli deemaa jira. Maaliif lolli kun ta'e? Tokkoffaa Oromoon nagaadhaanitu biyya kana keessa jiraachuu barbaada. Nagaadhaan mootummaa Abiy deeggaree ka'eera. Nagaadhaan jiraachuu barbaada. Geeddaramsa jiru kana deeggaranii ka'aniiru. Garuu excuse jiru warra geeddaraman supporting goonetu lola kana kaasaa jira kan jedhudha. Maaliif kun? Ani karaa koo wanta natti dhaga'ame tokkotu jira. Muuxannoon kanaan dura qaburraa seenaan dubbisarraa maaliif yoo jettani
biyya lafaarratti amma seenaa deemsi biyya lafaa kuni warri imperialistii yookiin warri corporatiin warri biyya lafaa market economiidhaan bituutu nurra jira. Productiin biyya lafaa kuni humni biyya lafaa kuni albuudaan biyya lafaa kuni wanti addunyaarraa oomishamu kuni humna warra corporatii jalatti galuutu irra jira kan jedhanii taa'anii pilaanii kan baasantu jira. Warri pilaanii baasan kuni biyya tokko keessatti biyya coomaa tokko yeroo arganii nama eviktii gochuu barbaadu. Yoo albuudaan karaa sana jiraate saba sana yookiin adagaatti buusuudhaan yookiin dhukkubatti gashuudhaan yookiin lolatti kaasuudhaan lafa sanarraa muuvii isaan godhu. Lafa sanarraa ari'aniitu fudhatu. Heetii irratti kun argameera. Lafa irraa ari'anii lafa lolatti kaasanii, lola gandaatti kaasanii, lola qomootti kaasanii irraa ari'anii lafa sana fudhatanii heetii keessatti democratically elected warra ta'e balleessanii lafa fudhatanii. Chiilee keessatti akkasitu dhalate. Yemanii keessatti amma lola akkasiitu deemaa jira. Siiriyaa keessatti waan akkasii dhalate. Namni yeroo ilaalu Siiriyaa lola Siiriyaatti deemaa jiru kana attamitti ilaala dhalli namaa ammatu dhufanii sin gaafatanii maal jettu? Asartuu baay'ee nama gadheedha. Diktaatarii gadheedhaa fitu uummanni biyya keessaa ka'ee lolee akkasitti dhiyaata biyya lafaarratti. No. Kan miti dubbiin kan biraa dubbiin economic interest warra Westiiti. Warra Westiitii fi warra regional powers warra Arabaa, Yahudoota, warra akkasii kanatu walii wajjin dhufee naanna'aa sana kontroolii gochuu waan barbaadaniifitu namicha Asad kana. Asadi tokkoffaa naashinaalistiidha, lammataa indipendentiidha. Jara kana hin fudhatu. Maaltu turee jennee haa ilaallume. Mee waa'ee Asadiin isinitti himuu barbaada. Waa'ee Asadii yeroo ilaaltani akkasa amma ilaalamu miti dubbiin kan biraadha. Dubbiin Raashaan yeroo irree isaa fleksii gochuu jalqabu Yukireeniin dhaqee qabate. Yukireeniin yeroo dhaqee qabate Kiraamiyaa biyya jedhamu ofitti deeffatu warri Westii hin maraatan. Gaazii Raashaa hin bitinaagaa gaazii irraa kunnaa. Gabiin Raashaan argatu gaazii sana Yukireen keessa dabarsee West Yuuroopiitti dabarsuudha. Isa yoo qadgoone kunne Raashaan nuu jilbeenfatteetu fedhii keenya hojjetti Raashaan kan jedhuudhaan mari'atan. Raashaan hin didi. Kiraamiyaa deebisennaan hin deebisu. Warri Yukireenii yoo gaazii dhaamsan ofii tokkoffaa gaazii argatanii lamaffaa gabii isaanii itti rakkina uumaa sadaffaa warri Awurooppaa yeroo ganni dhufu gaazii argatanii rakkina guddaa dhufu. Amma kana keessatti maal yaadan warri Westiidha? Gaazii guddaa deepoo guddaan eessatti argama? Qatar keessatti argama. Qatar keessa gaazii kana kaasanii Saudi Arabiyaa keessa baasanii Siiriyaa keessa baasanii Tarkii keessa baasanii Awurooppaatti gashuu barbaadan. Dhaqaatii dubbisaa ijoollee. Gaafa barbaadanii amma akkamittiin tugaa kana keessa baasu. Yeroo dhaqanii Siiriyaa bira ga'anii Siiriyaan hin dida. Siiriyaan influensii Raashaa jala jira. Amma gaa yeroo Arab Springing ka'u chaansii kana xaqqabamneetu dhimma itti baaneetu Siiriyaa namicha kana kuffifna kan jedhuudhaan ka'an. Gaajetii hundumtu soba kan walaalaa. Folona godha. Amma gaafa dhaqanii Siiriyaa bira ga'anii Siiriyaan bu'uutu irra jira kan jedhu Westiin murteesse. Raashaan immoo maal godhaa? Siiriyaa keessa bahee gaaziin kun achi yoo ga'e tokkoffaa ekonomii isaatti badiisa dhuma. Lammata influensii isaa dhaba. Siiriyaa dhabee jennaani Middle Eastiidhaaf Mediterranean keessaa bahuu isaati Raashaan. Kanaaf maal godhu? Irratti du'e Asad irratti. Hin baatu kan Asadiin hin kuffiftanii. Maaliif double aged innis kan inni barbaadu tokkoffaa gaaziin akka karaa sana hin galle Awurooppaa. Lammata immoo influensii isaa dhabuu hin barbaadu. Sadaffaa Iraaniinis immoo kana hin barbaadu. Hundumtuu achitti duulan Hizbullaadha, Iraaniidha, Raashaadha Asadiin gargaaranii amma hin galagalfatan. Asadiin moo'e. Amma waan tokko gochuu hin dandeenya Awurooppaan giddiitti tun jaallateen Raashaarraatu gaaziin impoortii godha. Kana dubbii isheen dhokattuun lola Siiriyaa nama miiliyoonii walakkaa fixe. Har'a Yemanii keessatti lolli guddaan kan ka'e warri Ansarallaadha waan Shi'aa waan ta'aniif waan Iraaniidha wajjin jiraniif Shi'aa kana rukutuu barbaadan. Kana lolli guddaan jiru. Biyya garaagaraa isin kaasuu nan danda'a.
amma chinan dhume kan keenyatti deebi'e. Maaliif lolli kuni maaliif itti fufu? An akka kootti gaa amma taa'ee yeroon ilaalu lolli kuni maaliif akkas ta'e? Maaliif mootummaan Abiyyoo jira? Mootummaan hin kubne mootummaan Itoophiyaa mootummaa lama moo sadii moo afurtu jira biyya kana keessa. Inni karaa Eastii karaa Westii Oromoo akkasitti cafaqaa jiru kuni maaliif isa jedhu gaaffiitu natti ka'e. Gaaffii kana deebisuudhaaf waa tokko artikilii tokko dubbisuutti ka'e. Yeroon ilaalu piikcharii kana keessatti eenyuun hin arga? Saa'ud Arabiyaan argaa. Isaayyaas Afwerqiin argaa. Mootummoota naanna'aa kana jiraniin arga. Maaliif Saa'ud Arabiyaan har'a Itoophiyaadhaaf Eertiraan akka isaan araaraman gaggabee barbaade? Maaliif laata? Ilaa maaliif akkan argutti akkan amma atmosfeerii amma ji'oopolitiksii rakkina amma jiru yeroon argu Saa'ud Arabiyaan rakkina guddaa keessa jira. Maanni Yemeniin biyya xinnoo sana hamma kana irratti duulanii loluu mo'uu dadhabaniiru. Paakistaanii horiidhaan bitanii hamma fedhe lolanii dadhabanii Paakistaanii lakkaan Islaaman loluu keessaa bahee sokke. Sudaaniin dhufee yaalee dadhabe. Indiddi warri Ansarallaa baay'ee jabduudha. Heenuma lolatti. Amma warri Eertiraas hamma tokko wattaaddara ergeeraaf loltuu ergeeraaf. Isaan kanaanis hin dadhabe. Amma akka yaadutti tokko pilaanii guddaatu jira. Naannaa karaa Istiidha kan isaan achi as puushii gochaa jiranii mootummaa wayyaanee duraaniitii wajjini wanta dookumentii mallatteessantu jira. Lafa hamma kana Oromoo irraa ariina kan jiru. Lafi kuni ooyilii qaba yookiin albuudaa wayii qaba. Kanaaf lafa kanarraa Oromoo ariina kan jiru waliigaleera wayyaanee tokko. Lammata immoo karaa Gumuz immoo kan isaan achi as dhibanii daalattii kana keessa Ibna Baradisa jedhan sana albuudaa guddaa waggaa dheeraadhaaf qotamee hin dhumnetu jira. Isarraa nama kaasuutu irra jira. Already wayyaanee kana saayinii gooteetti. Har'a dhaqanii Abiifaan kana diiganii dilii guddaatitti ta'a. Raabshaa guddaatu irratti ka'uuf deema Abiifaan. Abiifaan kanaaf low profile fudhataa jiru. Cinqamaniiru lafa lixanuu qaban jirri kun. Investmentii kana keessatti, interest kana keessatti immoo eenyutu involvedidha? Warri Saudii involvedidha. Warri Ameerikaanotaa involvedidha. Warri Yahudii involvedidha. Exploitationii kana saamicha albuudaa kana keessatti isa karaa mirgaaf bita Oromoo cafaqan kana keessatti nama baay'eetu harka isaa keessa gashee jira. Kanaaf already waan agreementiitu lafa jira. Kana research gochuun nurra ijoolleen Oromoo deemnee what is going on? Pilaaniin ba'eera. Oromoon kun maaliif reebamu? Abiifaan maaliif afaan isaanii xaxama? Harki isaanii xaxama. Yeroo uummanni hamma kana buqqa'ee dhufee naqamtee hin galu. Yeroo uummanni Harargee akkatti buqqa'ee dhufee kunoo Naazireetiin galu. Maaltu ta'e? What is going on? Oromoon activistoonni, Oromoo intellectuals, researchers kana deemanii qofforuu qotuutu irra jira. Qotanii soqanii baasuu danda'uutu irra jira. Kanaaf kanarratti fookasii keenya maaliif utuu nuyi walakkaadhaa sirbinu, utuu nuyi irreecha jennee iyyinu lafi keenya guyyaa guyyaadhaan qalamee irraa citaa, qalamee irraa muramaa, qalamee irraa muramaa jira. Inni kuni maaltu deemaa jira? Hamma akka inni land grabbing inni dhani aan abbeet waa tokko osoo hin dhaabatin itti fufaa jira. Isa kana attam goona. Isa kana baay'ee importantiidha. Kanarratti diskasii gochuu irratti mana keenya keessatti research gochuu artikiloota garaagaraa biyya afaan Arabaa warri beektan afaan Arabaatiin kan ba'aa jiru secretii tokko barbaadanii classified documentii barbaadanii hamma danda'aman warri koodii diiguu dandeessa hundumti keessan itti duultanii kana bakkee baasuu danda'u tirreera. Maaliif dudda keenya duubatti waan baay'eetu hojjetamaa jira. Oromoo dudda duubatti. Oromoon kana beekaa jiru. Tokko kan lammata immoo warri Habashaa kun maaliif akkas iyyu? Maaliif akkas maraatu? Maaliif Abiyyi meeqome? Abiyyi Itoophiyaan ijaaraa jedhe. Lammaan Itoophiyaa ijaaraa jedhe. Baqqalee afaanii organizationii biyya keessatti galanii shanan iyyuu yoo ta'u, ja'a yoo ta'u, Itoophiyaa demokraataayizii goonaa. Itoophiyaan demokraasiidhaan jiraachuu dandeenya jedhanii iyyaa jiru. Habashooti kun maal ta'an maaltu isaan maraache? Maaltu ta'ee naanitu
maraatu waan tokko beekaa dhaggeeffadhaadha. Amma kaampii lamatu jira. Kaampiin tokko kaampii nagaadhaan kaampii Oromoo jennume kaampii Habashaa jennu. Kaampiin Oromoo keessaa wanti dhaga'amu hundumtu yeroo agartu nagaadhaan jiraachuu, demokraasii ijaaruu, gadaadhaan buluu, araara, qawwee lafa kaa'uu, iddisa armamentii, qawwee hidhachuu dhiisuu, nagaa labsuu, mana namaa gubuu dhiisuu, isa si rukute kabal'oon addan si kabale kanatti qabu kanatu dhaga'ama. Eko godhachi. Garanaa immoo kan dhaga'amu maali? Lafii Finfinnee kan keenya, kan Oromoo kan keenya, biyyi kan keenya, Itoophiyaan tokko ta'uu qabdi, nu jala galuu qabdi, Amaarri hidhachuu qaba. Maalu contradiction kana lamaan gidduu jira. Abiifaan. Sabi Oromoo jaalalan yoo deesse kuni attamitti hiikame addanatti. Gama warra Habashaa kanatti attamitti hiikamaa jira. Inni isaan addanaa jaalala odeessan kuni koortarii Oromoo kana keessa kaampii Oromoo kana keessa inni akkasittiin labsamu kuni gama Habashaa kanatti akkamittiin ilaalama isa jedhu isa ilaaluu danda'u nurra jira. Gama Habashaatti akka inni itti ilaalame beektu akka sodaa, akka albaadhummaa, akka gadhummaa, akka sodaattuu ta'uu, akka bara baraan nu sodaachisanii nu reebanii nu bituu danda'anii akka jaalalaaf demokraasiidhaaf isa nu deemu hin fudhatanii taas hin fudhatan. Addanaa isaanii fi akka isaan itti of ilaalanii ammayyuu taanaan tokkoffaa birokraatik istiraakcharii isaanii hin tuqamne minilikii kaasee birokraasii Amaaraa, birokraasii Habashaadha biyya sana keessa tentakiliisaa hidda isaa lafa keessa gaddeebisee ammayyuu jira hin tochoone achi. Oromoo biraa waa'ee birokraasii wanti dubbatamu jira takka dhageessan hin beektan. Birokraasiin sun hin tuqamne. Security system isaanii, sillalaa isaanii, basaasi isaanii, maaloon kun akka isaan itti wal ijaaran, akka isaan itti opereetii godhan hundumtu achuma jiraaf isaaniif. Borga nama dhaqanii warra taa'uudha rakkina hin qaban akka keenya lafaa kaasanii ijaaruun barbaadan. Lammata immoo warri westii duuba isaanii abshir jabaadhaa kan jedhantu jira. Maaliifi biyya sadaffaa keessatti, biyya akka keenyaa keessatti si'a hundumaa warri westii eenyu wajjin allaayee gochuu barbaadu nama maayinooritiidha wajjin kan isaan allaayee gochuu barbaadan. Kan isaan mootummaatti fiduu danda'an. Tokko number one naashinaalistiin barbaadan biyya sana keessatti. Naashinaalistii jechuun nama biyya isaa jaallatu, nama biyya isaatiif guddina barbaadu hin barbaadan. Nama isaanii biyya isaanii saamsisee wajjin saamuu barbaadu. Amaarri kanaafi perfektii. Tigreen kanaaf perfektii. Meemma Tigree ilaala. Lafa Oromiyaa keessa waggaa 100, waggaa 30, waggaa 40 Hindiidhaaf, maaluudhaaf, maaliif kontiraata jettee gootee saayinii gootee miliyoonii 30, miliyoonii 40, miliyoonii 300, miliyoonii 400 fudhatteetti. Amma kontiraata kana riivookii gochuu hin danda'a Oromoon yoo dhufe. Gaaffii guddaa mataa keessan keessa kaa'adha. Kontiraata amma Finfinnee amma Asallaa keessaa yoo minaalbaata Asaffaa biyya Arsii keessaatii lafa meeqa saayinii gooteettiif Tigreen. Ilubaaboor keessaa akkas Hindiidhaaf saayinii godhan. Wallagga keessaa waggaa 100 saayinii godhaniiru. Already maallaqicha fudhattee alatti gashatteetti Tigreen. Kana riivookii gochuu danda'a mootummaan ittaan oonerii gochuutu irra jira. International levelitti oonerii ta'utu irra. Maaliifi World Bankiitti involvedidha, International Monetary Fundiitti, International Organizationitti involvedidha kana keessatti. So kana riivookii gochuudhaafi fundamental change'idha barbaachisa. Inni kabeebsaan kuni kabeebsaadhaan kan dhufu agreementii isa mootummaan isa dura ture mallatteessi sana fudhateeti reformistiin kan gochuu danda'u. Riivookii gochuu hin danda'u. Kanaafi rakkina guddaatti adeemaa jira uummanni Oromoo. Nagaa uummanni Oromoo labsu araarri Oromoo labsaa jiru kuni akka dogoggoraatti fudhatameera Habashaa biratti. Tigree birattis haa ta'u, Amaara birattis haa ta'u. Meebii Amaaronni abshaalonni tokko tokko singoomsuu danda'u. No, miti. Har'a preparation qophii isaan gochaa jiran hammana kan hin jedhamnedha. Advisors isaanii warri Mangistuu Alamaariyaam advisor gochaa jira.
warri jabana Haile Sillaasee akka jirutti yaa'anii biyyatti galaa jiru. Maal hojjetu? Connectionii isaanii maal? Eessatti tuqaa kamitti eenyu wajjin wal argu? Namni beeku hin jiru. Jarri kun baay'isanii organized ta'aa jiru. Uummanni Oromoo sirbaa fi dhaamsa nagaatti jira. Ka'aa jira, dammaqaa jira. Garuu isaanoo giddiin qaban. Isaan isa dhufanii yaabbatan barbaadu. Uummanni Oromoo dammaqaa jira. Hinuma ga'a isa deemu bira. Akkamittiin ilaala? Waan tokko namaaf hin explain yeroo godhu akka metaforii tokko dhimma itti ba'a. Maalan jedhe uummanni Oromoon akka arba rafeeti. Arba rafee mana irratti ijaarratta dhadhee. Habashaan mana irratti ijaarratti arba rafee kanarratti. Amma yeroo na kettocho'ee ka'u akka manni sun irraa jigu beekte. Amma boquu isaa tochoose Oromoon. Hin dhaabata gaafa sana hurgufee hunduma ishee ofirraa tasa ishee godha. Kun immoo yoo jiraanne arguu baanne hinuma ta'a hin hafu. Habashaa wajjin jiraachuu dandeenya? I doubt. Habashaa wajjin jiraachuudhaaf baay'ee liberaalii baay'ee pozitiivii warra ta'an baay'ee humiliationii warra fudhatanii humbilii warra ta'anii warra dhugaadhaan mistake isaanii kanaan dura reconciliationitti dhufanii dhuguma bal'eessaa gooneerra warra jedhanii wajjin in the future generationiin dhalatu kana jechuu danda'a. Har'a jira? No way! Habashaan kan waan akkasii hin jiru. Waan akkasii jira jettanii yoo yaaddanii of gowwoomsaa jirtu. Namni of gowwoomsu jechuu danda'a. Garuu Habashaan amma hin dhalan. Habashaa in the future dhalachuu danda'a. Kan Oromoo wajjin reconcile godhee jiraachuu danda'u. Kanaaf isinittiin dheeressu ergaa gabaabduu kana kan hin ergee fi hundumti keenya mee homework fudhannu irratti investigate goonu haa ilaallu haa odeeffannoo garaagaraa haa fudhannu gaditti teenyee investigate goonu jechaa jira. Kanuma galatooma waaqayyo isin haa eebbisu na dhaggeeffachuu keessanii fi share godhaatii hundumti keessa waliin ga'aatii mee dhaggeeffadhaa. Mee qoradhaa. Mee iyyaafadhaa. Maaltu deemaa jira? Maaltu karaa booddee hojjetaa jira isa jedhu akkuma biyya kan biraadhaa pilaanii nutti baafataa jiru. Maybe Saudi Arabiyaan loltuu baay'ee barbaade ta'a Itoophiyaa keessa. You never know. Maaliif jarjarsuun kun hundumtuu maaliif dhalate? Saudi Arabiyaan amma sardamee jira. Isaaf immoo Oromoo hammaaranii dhaqanii Yemen irratti dhangalaasuuf jedhu laata? No, don't quote me. Garuu anu shakkii kun kooti. Ani nana kootu waa shakka. Maaliif akkas jaalala isa biyya lafaarra hin jirre kana nu agarsiisan laata? Maa inni laata waan isaa? Maaltu dhalate? Maa amma dhugumatu Saudii nu boo'ee? Waan akkasii jiru. Yeroo hundumaa there is something behind it. Waan deemaa jiraniitu jira. Kana ilmaan Oromoo isa Habashaa gadi baanii arrabsuu dandeenya. Amma barbaanne eessa hundatti ishee. Garuu waan nutti deemaa jiru kana ilaaluu danda'u nurra jira. Dhumarratti kan hin jedhu ilaa karaa Oromoo wanti dhaga'amu kuni amma gatteenye indagana keessa deebinee analyze gochuu danda'u nurra jira. Dhaamsi jaalalaa, dhaamsi araaraa, dhaamsi walii wajjin hojjechuu kun hojjeteeramu hin hojjenne kan gamaagamuu danda'u nurra jira. Callumanne continuously harka bal'isuu hin dandeenyu. Gamaagamuu harka bal'isuun keenya kunuu agarra egaa. Gumuz illee qomoo xinnoon hamma mixii keenya kaatee Oromoo lafarraa ari'aa jirti. Addanaa Sumaaleen Harargee ari'aa jira. Dhaamsi araaraa kana nuuf fidanii ammoo deebinee gatteenyee ilaaluu dandeenya. An suggestionin kun uummanni keenya hidhatee walii hidhachiisu qophaa'uu kun waan dhumaame reefuu jalqaba wallaansuun keenya. Warri jarjarsanii waa godhachuu barbaadu. I'm sorry. Kuni haqa biyya lafaati. Reefuu jalqaba ijoollee. Hin jarjarina ganaasa guddaatti adeemaa jiru. Kanaafi mee enemiin keenya maal fakkaata isa jedhu asseesii goonuu. Waaqayyo isin haa eebbisu. Kan maaliin fixa dhagaa. Nagaatti.